Nagaa isiniif haa ta'u warroonni chaanela eebbisaa enterteementiidhaaf haarawaa taatan sabiskiraayib godhaa. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota kiyya jaalatamuudhaaf kabajamoo akkam jirtu yaa jennee jirra. Egaa akkuma beekamu guyyaa guyyaadhaan viidiyoo adda addaa qabannee karaa keessan dhufna. Hordoftoota kiyya baay'een jaaladhuu fi maamiloota kiyya jechaadha. Akkam jirtanii addaan babbannee jirra yeroo ammaa kana. Na yaadanii tumona yaadni warri na yaadan komentii jalatti lakkoofsa tokko barreessa. Warri na yaadnis immoo akkasuma yaada keessan komentii jala nuu kaa'aa jechuun barbaada. Egaa akkuma beekamu har'a dhimma irraa dubbachuudha dhufe. Waa'ee obboleetti keenya tibbaan darbee torbaan lama dura riyaadiin keessatti aramni madamin nama lama ta'anii guuttatanii mucayyoo gadi baasan jechaadha. Oduu sanirra oduu gamachisa tokko isinii qabadhee dhufe jechaadha. Ni gammaddan jedhee yaada. Ani garuu kokooti baay'een gammade osoo imbaasonni keenya bifa kana dura yoo hojjetanii jiraatanii ijoolleen keenya akkatti miidhaan adda addaa kan hunda irra hin gahu ture. Just dhimmichatti deebina. Obboleetti keenya akkuma argitan kana dura madamin gottottee asfaaltii irra baasanii makiina biraa keessa godhanii deemuudha gaafa jettu isheen makiina koruu dindan nama lamaan gottotanii harkisanii makiina bira gaafa geessan tokkoffaa war abbaa viidiyoo guyyaa san waraabe galatoomi jennaan dhugaa galata biraa nama biraa qaba maaliif osoo viidiyoo sun waraabame miidiyaa irra faca'uu baate imbasin Itoophiyaaleen argitu hin dhageettu hin dubbatamu ture amma garuu viidiyoo sun guyyaa sanaaf social media irratti babal'ate social media adda share godhame namoonni hundi dhaga'ee karaa imbaasotatti share godhame viidiyoon sun dhageetti argate obboleetti keenya akkasitti aramni lafarra gottottee taphatte san aramni sun qabamte mucayyoon kallattiidhaan imbaasii dhaxxee aramni sun adabamte hidhaadhaan to'annaa seera jala oolte mootummaa Itoophiyaa mootummaa Suudii irratti kissii bane mootummaan kaasaa jechaadha akka nama ajjeessetti itti fudhatamte namittiin sun riyaalaa Suudii kuma 20 takka lama jettee ilaala kanatti lakkaa'anii mucayyoodha kennisiisanii yaada tokko malee rakkoo tokko malee akka nagaa gara biyya baasheetti galtu taasifame jechaadha. Baga gammadda siniin jechuun barbaada hordoftoota keenya. Dhugaa ani garuu baay'ee gammade warri imbaasii jechaadha. Yeroo hojii boonsaa akkanaa hojjettan galatatu isinii mala dhugaa. Garuu uummata keenyatti calliftanii yeroo ijoolleen keenya dhiphatan yeroo ijoolleen keenya du'aa jiraan dhaqqabaa jedhanii boo'an gaafa callistan tokko nutti dhagahama malee gaafa hojii boonsaa akkanaa kana hojjetan warri imbaasii galata guddaatu isinii mala dhugaa. Galata kanan jenne siniif qaba baay'ee tokko gammade hundi keessanuu namoonni gammachuun nama isin gammachiisu dhibbina keessa buleettiin keenya kun baatee nagahaan akka maatii ofiitti illee akka galtu mallaqallee riyaala kuma 20 takka lama lakkaawwamee harkatti kennameefii jira. Baga gammaddanii baga gammannin jechuu barbaadan baasiin Itoophiyaa yeroo jalqabaatiif seenaa ajaa'ibaa hojjettan galatooma jechuun hin barbaada asumaanii. Rakkoon obboleetti keenya akka himattetti kana dura baay'ee akka mana keessatti ishee dararaa turte bakka waa baay'ee irraan gahaa akka turte kan isheen himatte ta'ullee dhageettii dhabdi nasaa farsiis jennaan diddee garuu ka guyyaa waaqayyo haqa kee haa ba'u miidhamni kee ifatti si haa ba'u namni siif haa argu jedhan waaqayyo si qarqaara. Baay'ee gammadee hin jira obboleetti keenya kana jechaadha. Bakka rabbiin dhiphina san keessa ishee baasee rakkoo san keessa ishee baasee guyyaa kanaan argite warroonni imbaasii osoo duraanuu kana akkanatti hojjetanii jiraatanii ijoolleen keenya mana madaam keessatti lubbuun isaanii hin darbu osoo akkatti hordoffiin cimee keessattuu warri abbaan viidiyoo kana waraabde dhugaa galata qabda. Galata qabda kaameeraa Suudii haa ta'u Abashaas haa ta'u abbaan waraabdee viidiyoo san miidiyaatti gadhiifte galatooma nu biratti galata qaba namni sun maaliif kan addunyaan dhageetti argatte kan mootummaa Itoophiyaa yookiin imbaasonni keenya dhagahanii sagalee mucayyoo kana miidiyaa guuturratti dhagahamee dhageetti argatee lubbuu mucayyoo kana doon baafamin dhaqqabameef sababa viidiyoo sun waraabameef jechaadha. Yeroo tokko viidiyoo waraabuun baay'ee guddaa qaba jechaadha. Namoonni tokko yeroo viidiyoo waraaban maal jedhanii akkanuma waraabne kan jedhus jirra.
sirrii miti jechi keenya sun dhugaa waraabuun faayidaa guddaa akka qabu amma reefu irraa hubadheen akka kootti dhugaa baay'een gammade obboleetti keenya kan amma riyaala saudii 20 argatte tikkeetti wanni hundi nagahaan naxaamuramaa fi waa takka dhiphinna malee gara biyya baashii maatii isheetti akka galtu baga gammadeen jedhaan obboleetti keenya kana. So akkasiniin jechuun barbaadeeti namni gammachuun nama isin gammachiisu baga gammaddan dhugaa waan addaati jechaadha kun gammachuun kana caalaa jirame. Ijoolleen keenya yeroo baay'ee imbaasii Saudi Arabiyaa keessatti duute, Saudi Arabiyaa keessatti ajjeefamte, Saudi Arabiyaa keessatti manni itti qollofame, Saudi Arabiyaa keessatti arabni baastee gatte, Saudi Arabiyaa keessatti rakkoon akkanaa ta'e jedhanii yeroo baay'ee dubbatamaa ture. Kun garuu waan addaati, carraa addaati kun kan isheedha godhame kun waan namni gammachuun nama isin gammachiisu viidiyoo kana sheer godhaatee itti gammadaa isin jechuu barbaadeeti. Akkuma beekamu guyyaa guyyaadhaan viidiyoo isin hojjechuu garuu haalatu naaf hin mijanne malee hojjechuu nan fedhan ture. Kanuma isiniin jedha maal jenna baga gammaddanii obboleetti teenyallee baga rabbi si qarqaareen jedha maaliif dhiphinni akkas ga'u sun irra gahee dararaan akkasitti ga'u lafarra ishii gottotanii nama lamaan qabanii simmintoorra asfaaltiirra ishii gottotanii korokonchiin tafa kana luqqisis rakkoon meeqa irra gahullee kinoo irra milkoofte rakkoo san keessa baatee gammachuudhaan kara maatii ishee akka galtu rabbi ishii qarqaare hunduma keessan jechuudha shamarran mana madaam keessa jirtan baga rabbii isin rakkisin rakkoon kamtuun gufuu namtuun akkasiin hin argan akka gammachuudhaan jiraattan akka gammaddanii boqattan akka waaqayyo rakkoo kamirraa isin oolchu akka dhiphinna hamaa kamirraa rabbiin isin eegu abdii qabna waaqarraa jechaadha sinaa eegu gooftan agaritti immoo imbaasiin seenaa hojjetan jedha yeroo jalqabaatiif gaafa imbaasiin waan gaarii nu hojjetan galateeffachuun dirqama keenya gaafa isaan immoo callisanii rakkoo uummata keenya nutti ilaalan nuti immoo callisuu hin qabnutti nuuf komii isaanii hir'ina isaanii walumatti hima lammiif gaafa jedhamu an kanarratti arge imbaasii Saudi Arabiyaa kan magaalaa Riyaadin jiru osoo hin galateeffatiin biran darbu jechaadha seenaa addaa hojjetanii. Mucayyoo tokkoffaa abbaa viidiyoo san waraabitu galateeffatama garuu itti aansee seenaan isaan hojjetan kun seenaa cimaadha jechaadha shamarran keenya isiniin eebbisaa hundi keessanuu aamin jedha baatanii bahuu waaqayyo isinaa oolchu nagaan hojjettanii nagaan maatii keessanitti waaqayyo isinaa galchu maatii keessan biyya jiru lubbuu isaanii waaqayyo isinitti see nagaan wal isinaa argisiisu hamtuu isin argin gufuu hamtuu isin argin madaamiin teessanaadha isiniif haa taatu kan nyaata isiniif asiifaa nafa isinii haa ta'u kan hojjetattan barakaa isinii haa ta'u ittiin milkaa ittiin jaaradha ittiin guddadha isiniin jedha bakka irratti waaqayyo taa gootu waan na dhaggeeffattaniif galatooma har'a ganuma isin bohaarsuu dhufeeti malee viidiyoo hojjechuullee qophiin qabuun ture just waan na dhaggeeffataniif galatooma chaanala eebbisaa entertainment like share subscribe gochuu hin irraanfatinaati viidiyoon kiyya kun oosinsi tole qoosaa yoo isinti tole gara fuula duraatitti immoo diraamaa adda addaa piraankii adda addaa intarviiyuu adda addaa qabannee dhufuudhaaf jirra warroonni chaanala kanaaf hawwataatan jechaadha gara chaanala keenyatti makamaati subscribe nuuf godha nu jajjabeessa isiniin jedha anis qiimamii mana madaamiti ani garuu qiimamii mana madaamii jedhee waameen beeku bajaajii mana madaamii nuuf jedha bajaajii gaafa jedhu namoonni aaruu danda'a bajaajii jechuun laal madaamin asis kasin ooftu qiimamii mi'eessituu qofa Imamiin isa nyaata ittoo bichaatti godhamudha. Garuu bajaajii yoo siin jedhan fooqii buustii, lafa si baastii, samiidha si buustii, mana si qulqulleessitii, ala si ergitii, gibbii baastaa, isbaalaa baastaa, qe'ee qulqulleessitaa, kichenii seentaa, saala walawaltaa, soofaa miicitaa, algaa xaftaa. Bakka wanti nu hojjenne waan hin jirre bajaajiin akkumatti fiigaa olti min dhaabattu guyyaa guutuu. Beezilatti guutaniif nu beezilallee guutannu. Kanuma isiniin jechuu barbaadeti waan na hordoftaniif galatooma isiniin jedha. Just video biraatiin hanga walitti deemnutti turtii gaarii chaanela kana subscribe godhaa guddisaa. Chaanelli kun fakkeenya qimamoota mana madaamii ta'uu qaba waan dhaggeeffataniif galatooma. Ciao. Niqqanaa